Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufnee jira. Kompiitara keenya irratti paaswordii administreetara isaadha akkaataa itti sirreessuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Haga xumura qophii keenyaatti laayik, sabskiraayib, sheer gochuun nu hordofaa. Jalqaba irratti staart batanii kanarra dhuftanii yeroo tokko tuqattu. Sanbooda kontirool paanel kan jedhu asirratti yeroo tokko ni barreessitu. Inniyyuu jala kanarratti ni dhufa yeroo tokko tuqattu. Erga tuqattanii booda haala kanaan sinii dhufa. Asirraa bakka kana dhuftanii yuuzar akkaawuntii yeroo tokko tuqattu. Ammas irra deebi'uun yuuzar akkaawuntii kan jedhu bakka kanarraa yeroo tokko akkasitti gadi tuqattu. Erganaa as administreetarri yookiin immoo yuuzar akkaawuntiin keessan protected password kan jedhu akkasitti isinitti himaa jechuudha. Kanaaf amma paaswordii administreetara isaa jijjiiruu barbaanne waan ta'eef kallattiidhaanis jedhannaa manage another account kan jedhu kan yeroo tokko tuqanna. Erga tuqannee booda kan administreetara kin jijjiiruu barbaanne sirraa oroo kompiitar kan jedhu protector kan jedhu yeroo tokko asirratti tuqadha. Yeroon tuqadheedu ajajoota garaagaraatu dhufa. Inni jalqaba change the name account jedha. Maqaa kana jijjiiruu yoo barbaaddan oroo kompiitar kan jedhu kan jijjiiruu yoo barbaaddan kanarra tuqatu. Yeroo isin tuqattan maqaa haaraa galchisiniin jedha jechuudha. Asirraa lammaffaa irratti change the password kan jedhu ne jira. Asirratti tuqannaa jechuudha. Kallattiidhaan paaswordii isaa jijjiiruu barbaanne waan ta'eef change the password kan jedhu yeroo tokko akkasitti tuqannaa jechuudha. Jalqaba irratti kan jiru wantoota sadii dagachuu hin qabne jira asirraa jechuudha. Inni jalqabaa yeroo paaswordii jijjiiruu keessatti. Inni jalqabaa current password. Paaswordii jalqabaa fayyadamaa jiruun barreessaa jechuudha. Itti aansuudhaan paaswordii haaraa new password kan jedhaa jiru kan haaraan itti galchaa jechuudha. Lammaffaa confirm new password. Paaswordii kee haaraa galchite san mirkaneessi jedhaara. Isa ammas irra deebi'een galchaa jechuudha. Inni xumuraa immoo type a password hint. Paaswordii kan kee kan galchite kana akka hin daganneef yookiin immoo yoo dagatte akka si yaadachiisuuf mallattoo ittiin mallattoo yaadannoo wayiidha keessanii akka ittiin yaadattan kan isiniif kaa'udha jechuudha. Kanaafuu wantoota ittiin yaadachuu dandeessan keessanii sana booda change password jechuu dandeessu. Dan amma xumureera waan ta'eef change password jedhaa jechuudha. Dhagaan amma maal godhee jira? Paaswordii isaadha jijjiireen jira jechuudha. Mee kallattiidhaan dhaqee paaswordii kanaan seenuu isaaf dhiisuu isaadha addaan baasaa jechuudha. Asirra dhufeen bakka kanarra asirratti dhufee tuqeen asirraa bakka kana tuquudhaan look kan jedhu kanaan tuqadhaa jechuudha. Look kan jedhu kan asirratti immoo deebisee kiliikiin godha manaa dhufee jira jechuudha. Dan paaswordii jalqabaa dhimeenaan galchaa jijjiiramee jira jechuudha. Paaswordii jalqabaarraa paaswordii isa lammataa immoo galchee ilaalaa argatanii haala kanaan paaswordii kompiitara keessanii yookiin immoo yuuzar akkaawuntii keessan administreetara akkaataa kanaan jijjiiruu ni dandeessu. Egaan Oroo Kompiitara Iskuul barnoota yuutuubii irratti bifa garaagaraatiin barsiisuu jirra. Kanaafuu hordoftoonni keenya sabskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu waliin ta'aa nu hordofaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.